Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkam jirtu nagayaa fayyaadhaa jirtu baga jiraattan kan keessaa kan alaa kan biyya keessaa kan biyya alaa hundi keessanuu baga naa jiraattan kan musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessan ilmaan oromoo isiniin jaaladha akkam jirtu nagayaa fayyaadhaa akkumaan isiniin jee guyyaarraa viidiyoo qabadheen dhufaa jee waadee isinii seeni. Guyyaarraa viidiyoon argee qabadheetiin isin dhufaa odeessaa fayyanaa qabdanii jirtu. Egaa warri chaayinaala kanaaf haariyaa taatan akkuma gasseentanis sabiskiraab godhaa. Laayikii sheer godhaa. Warri sabiskiraab gootan ammoo galatuuma laayikii qofa qotuqaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'aas deebi'ee maaliin deebite jechuun keessan hin oolamu. Waan inni deebi'eenis waa'uma keenya. Waan Yaman keessa deddeemaa jiru egaa waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufee anaa fi Fahaamii fi Aashaatuu egaa wal qabneeti wal daadarkeessaa jirra. Akkam kamtu mo'aa jettanii isinilleen egaa kammoo waa hundarraa'uu wanti moo haqaa beetanii haqaan nama mo'a. Hayni boodarratti ni kuffisa hin kufu. Durarratti immoo ni jibbama. Hayni yoo amma hayni afaaniin qaban funyaaniin dubbataa yaanime akkas jee barmaati artisti maatii sheekaa hayni afaan qaban funyaaniin dubbataa jee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhufe mee waan hin dhufeen osoon ani isiniin himne viidiyoo kanaan qabsiisee isin dhageessisaa achi booda yaadatte kannaa koomentii jalatti waan naan jettan isiniif beeka. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota viidiyoo kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Kunoo viidiyoon kana. Araan dalagaa nabira kootu yeedii sossobee yaamee dalkaasileen isii jechuun yeroo hedduu dalkaasanii fadhaa akka farni beektanii hordofuu jiraa jala saba sanitti walitti aanee dalkaasileen nabiraas hin dhufu fadhaa immoo dalkaasinummaa gootii yaadi ammoo kan itti fidelleen anaa isatti illee kan itti geessan achumaan irra jaalatee jechuun isinis gaa waan isin jettuun gaa yeroo hunda bira dheeyitii waan bira dheeyituu fi viidiyoo hedduu ta'u jira ittiin jirtanii agartaniis saniifuu gaa waan irratti isin nangettuu taa'u jirti waan isin nangettu walumaa laallaa bareen kiyyaa sirriitti hordofaan isin jaa abduu keessatti jechuun waan hin jaalatee ture jirtuuf akka hin dubbatan ta'uusi ishinaan itti waliin garuu jaalatti tulaan fala goyitaa kisii galee ani jaalatanii fi uumadhee ati kamaana na eeguutti jirtu bar jechaa seegol seenne falmuddu dachaas jechuun jirtaami kanaafuu duraanis obboleessa keenya jee nageessee mammallee obbolummaa ni dhaga feetu irraa fi feetu dhiisi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya niin koolaa niin dhiisaa Aashaa mana qabee lubbuutti dhibu jira hodhu jira bara mishiyyoon akka taatu dhabdeeti mana isaatii bara jiru kun mana yaammatee lubbuu dhiibatu jira gaa maaliif dachaas bira dheeyitaa maalii akka honii jee hinaaffaadhaan dhukkee irraa kaasu jira ganaan kaan godhannee bara intala kanatti itti hinaafu kana gurbaan kun jaartii qaba akkana hinaafu. Haa ta'u haa qabaatu yoo mishiyyoon hayyamtee afur faqqadee fi yoo dandeete haa fuudhu obboleessa kiyyaa natti hinaafe garuu mishiyyoon dhugaadhaa naafiisi jidduus haasawaa jira. Haasawni numa jira hojii haasawaa jirra anis na jaalachaa jirti garuu mana isaa jirti dirqamteeti andachaas hin fudhu ittiin andachaas. Hasii wajjin na barsiisee mi sodaatteetii bara hin sodaatin Aashaa hin sodaatin dhugumatti himi
dhugaan sodaatiin hayyee khalaas lubbuu ta'e baasuuf jecha ifumarraa akka jettu hin jeeyimme akka na bira jettu san hin jiin sin dhiisu kun gurbaani takkasiiti meetti deebinee dhageeffanna viidiyoo dhageeffadhaa waan isin jettuuti deebinee dhageeffannaa hordoftootaa fi kabajamtoota waan ajaa'ibaa nu jiddu deemaa jira waa gaashaan raadee eegee dhiigaa taatus michii waa raadee eegee dhiigaatii miti mana isaatiin jiraattee sodaattee lubbuu dhiibatee kana godhata haa dhageeffannume kunoo viidiyoo dhageeffadhaa. Nama yaada wani tun kalimatiya na wajen demu jirta da cas na wati barate devi video tur be duris da ita asin jade tin gabda to kam ya do jins video da ita gabda fakira bat asin jade tin tabe ko gabda si ne duma no gidente wani ni sa fuka asin jade tin ya tuf mari tabe ko gabda ani Aisha dabar Aisha to namni YouTube kun abba kada bira da kai dirama gara videolee namu bashannansiif dhugaasit bakka botanamatti ati sakkuma keenya kun kabajamtoota hordoftoota ni beekan faamilii tokko ni beektan namni ammoo inni yaadni isaarra kabiraatu himee uumama fiddee fuudhaan galle himsiis waan siyaameeru namni tokko dubaadha fiyaa viidiyoo dalaga viidiyoo siin jaaladhaa jaalala sirra yaaduu deetin qabduuti ni qabdi. Waan inni irraa qabamu yaani giseen dhagee isumaan naan jira dachaasin dhagee isi dachaasin jiruun dhagee. Dachaan sammaan kanaati ni jaalattaa achi jirta barbaad jaalattamee achi jirta inni ammoo guyyaa san obboleettiitti yaa'u jeeti dhagee isa waan joolaaluuf hin saddaqiin. Sanboota lafa jibaa hordoftoota yaa'u jibaa. Keenyaaf ayisu kaaliman qabaa ani faamiliin qabaa itti yoo ittiin too maali waasirra tokko sii fokkisan moo waasirra dhufuu jira. Na bareechite malee nan fokkiftu. Duu maali fakkeenyaaf? Baramma siime. Wajjin daleena bira dheena akkuma tasaa dheena yaadni san hordofne bisaan killeen gooda kanuma dhugaa. Aishaan hin sodaatin obboleettii hin sodaatin rabbi yoo isaa si qoodeessuma heerumta gurbuma jaartii qabu kana yoo feete. Ni heerumta homaatii miti. Gurbaan yoo hin affaanuu si dhiisa yoo gaafuma heerumtee urraa nagee argatte. Hin sodaatin mana isaatiin jirettee firraa sodaadhu haa kalaas mana isaa jirtaas hin dhiisu sodaadhu. Sodaadhu dhugumatti himi. Laal dhugaan wallaahi ni qallatti malee hin cittuu jiran. Akkuma naan jettu san jeen Aishaa way qabrii boruu kophaa ta'e ciifta. Gaalubbuutiyyaan baasettee qaama guddoo kanaan sintumiin gurbaan yaa ofirraa itti kajibu jirta. Mee waan jettummaas haala geeffannuu mee waliin sodaatteetiin kan itti haasa'u jirtii bara osoo na bira dhuftuu osoo naas jaalattuu mana isaatiin jiretteetoo sodaachuu jirti gaa maaliin siin jaayaashaa hin sodaatinii dhugaattiimii dhugaa naafi ati dhugaa kophaa hojii jirru san haasa'utu san dhugumattiimi Aishaan hoggaa haasa'utu gaa. Namatti toltii afaansii daa'ima fakkaata gurbaa kana gowwoomsu jirti inni nu gowwaadha gowwoomsu jirti gowwaa obboleessa hidhoorinni obboleessa namaa hojjitee mana hidhaatti hidhuu bara gowwoomsi itti kijibinaa siin jaash mana isaa jirtaa itti kijibi kunoo dhageeffadhaa viidiyoo. Kan killeen goona kanuma dhugaatii isa laaluuf garuu inni akka haadha manaa isaa jaalata yaaduu saniifuu. Asoo sanarra gaggeessine dhiifama jeeni isattillee dubbadda ati kanaas rakkise irra qoy ayinaa feetii way kanarra wal barreesse. Namni tokko dhaggeeffadhu dhugaa wal jaalate dhugaa wal jiteema. Ettumaan jiraaba dhugaasee deemu. Jaalatti afaanii miti. Namni tokko fakkeenyaaf waa hunda walii walii deemu ati maal takkanaa ishee hubanne deebitee sarara deebitee isin jaallechaa. Maal yoo na jaalatti? Hin dirqin ciyyoo hin dirqin lubbutti hin dhiibatin. Sossobi sossobi. Sossob. Sossobu jirti yer. Singata nasiifame mul'isa? Yoo na hin dirqin yaban. Akkuma diinee dikkaas hojii fuudhee dabalee bira yaaduu bira sigeessu akkuma tiimeen viidiyoo harkiitiin keessatti harkiitiin dubbadde malee. Amma sanan darraa'u
Sawwaa'ee yuutuubiitti diraama goonee saneefuu jiraa gale haasaa dammaatan dhuga ammatti haa'imu amma godhanii ni mabdachaasis. Manno haasaa yuusa wal jaalate kana wayii amma naayim tajaajilti jaaffite. Sassabi firraa. Boruutiyyo taate silaa wayii. Dachaas moo? Hin sodaatin haa kalaasiniin jaaladha jiin. Maal jette isaa? Ana gaaffii akkam na gaggaafachuu jirta. Siin malee dachaas hin jaaladhaan ni fada malee obbolummaa sanoo sababa siin obboleessa kiyyannaa achuma narraa dhaabbataa jiru. Na jaalatti ni kijibdi malee. Dachaas hin jaaladhaan hin kijibinaash. Gurbaa sossobu jirta hin kijibin. Waa waliin haasanu san ni beeytaami. Waa waliin taphanne san. Waa wajji taphachaa turu ni beeytaami. Hin kijibin ni jaalattaasi. Sossobi kana humaan beekuuti. Atu sobu jirta siin harkaa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haasawni nama sobanii fi haasawni kan barqoba ta'a. Akkaataa isin itti haasoytu dhageeffadhaa dura. Angaruu hogguu na hojii haasoytu waraabeen isin dhiyeessa. Hogguu isin na hojii haasoytu anis waraabeen isin dhiyeessa. Akkuma inni waraabee isin dhiyeessaa jirutti. Garuu haasawni nama sobanii fi haasawni dhugaa namatti himan bara. Haasawa kana keessa ni beekama bara. Dhageeffadhaa. Sodaattee kana godhuu jirti mana isaa keessa teessee hin sodaatin haasha. Kunoo viidiyoo naa hojii hordofaa. Namoota na jaalatu jira. An quban qabu. An siiniin quba qabu. Si qofa. Si baadaan. Isa bira sin harkini jaanii bara. Sossobii harkaa bahi. Isaan akkana jiyyee. Laalami shaaxirummaa si. Adda baafadhu jiin. Na jaalatti ni kijibdi. Akkas ilaala atuu beeytamma. Beeyti atuu akka tana beeyta lafaami. Maali fireen dinni oofalni lama islaamaati. Fireen uummata kiristaanaa oofaa bara. Qishinaatti godhee. Akkam goote isa obaafti. Dhuubii obaas kaash. Akkana obaafti sanitti obaas. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirra jirtu jecha egaa isiniin jaaladhaa viidiyoo laayikii nu godhaa. Ammoo haasawni immoo Aayishaan faamii wajjin haasoyte kun dhugaani fakkaata rabbi sodaadhaadha. Ana ammoo ol baaseen dubbadhu. Lafatti honni hojii haasawnu naaf isiin lafatti honni hojii taphannee wajjin kofallee waan adda addaa keessa waliin gallee hin dubbadhu as baasee gowwaan taane. Garuu manasaa Aayishaa mana isaatiin jirattee akkana firraa sobdaa. Aayishaa teenya wayyaa miskiintitti yaa arabtitti. Dhaqee akkaan siin jiyaash hin sodaatin dhugaa jiru ittuma himi. Silaawuu booda asimamuun numan oolamu homaatii miti. Haa baga sodaatte firraayi ni sodaattee isaa Aayishaa mana isaatiin jirattee sodaattee kana waa cufaa soitaan isaa. Ani haaya silaawuu nama na jaalatu ni hin beekaa akkana ol jaalannu ni hin beekaa homaa siin hin jedhu Aayishaa teenya. Firraa sossobe kana
يقام سنين سر قنبلوس ونبسو من ساجر تماس إيجا هردفتو تافي كبجمتو تغنيا سوني غنيا أنا فكاتا وانا في عاشا في فهمي جدو ديمو غيار رقابديت نسيني رفا وانا جايبات ديما جرا نوتيسو بليجاني مش يولين خرطكانو بليجيتين يدالا واحد نماتاتي كم بيتني خنافو hanga tumurati video like share goda subscribe goda isin jalanna hanga video bira kabadde isin dufu bye bye isinin jalan